دينتي أمان تزنا لاتم أرمتي قواكم ملستم دينتي أمان تزنا لاتم أرمتي نزرات استمزرين الرافة كوي أنتي جرين ما فكر أنا ما يتلا ماله بريء يا سيدنا عارفين تون نبارة ده ما أبي ما كده كده ما ترى بينا الناس ما تقول سمو كوبيلان ماجرا أكبر كوني برا ما فكر كوني برا نا بريد سرّي تانغل جو أنت بدينجو بريء لمدي سرّي تماري كبدي منا bagana gitu kamadi case mau sering tanggal case injat itu nyatiin ekspor itu boleh cajar kenapa beli gana biru Ayi ready sekan tayo to elle tigiti turkut. Yes, itin actually. Ara ni awalle kalle tigiti ni jakana rukute asrukutettu. Jawa kappa gitu. Woi, nama gara kana kayyan qabu. Oh, nabi awalle kalle tigiti ya jura tu ba. Ara be. Yertai yegam nagala. Atto. Yertai jero. Matino. Intu nagala. Malam te badum garu. malam pada apa nanti Mata buat sila gambar kalau sikit dawal tu indik indik tu mah. biljumat tu je na biljumat tu kau tu bah ama malu kita Oji le mah reta itu. ai jawale oji juro je Oji undur amma tu. Nam amma berbar. Agak cuci jamarun kuno lagi. oji kap je oji bilo te Amma mal tu nagenya oji rata rakmu kamu. ini mah Baring kap. oh malam pada di Mal ara akas rakmu. Ishi silayu betul. Bisa dulu kalau kami tu kita mabar. Pasti kalau itu. Teriak itu ni tu imat ni kami jelas berbiasa. abe ani sudah bawang kana bae kita ya apa ni boleh agaknya ni ما فكر أقول لك أتسري يوم كده استني ما ودي قلت وما هو malu ko mali ka itu أما كلام بيمار amma gama kana إلنا بقى قلقل مستوري kana no fara ko والجنيا ما تبغى على ده ada banyak جرات بقى أدلنا أجي لما تيجي نامشي la ko بقى إيش Nagaan isiniif haa baay'atu akkam jirtan kabajamtoota fi jaalatamtoota chaayinaa laayyaantu asallaa jedhu jalatti argamtanii nagaan koo bakka jirtantti isin haa qaqqabu. Egaa kaa'ama viidiyoo dura laaltan gubbaarratti jechuudha yookaan jalqaba gubbaarratti kan jiru viidiyoo hojjenna jennee adiida yookaan karaa baaburaa deemne wantoota tokko tokko hojjenne jechuudha. Ijoollee kanneen wajjiniin kanuma argitan tanaan dura mucaa kanaa piraankii irratti hojjedhee intarbiillee ijoollee lachuuyyuu dhiyeessetin ture. Ijoollee namni tokko maal akkasii dura obboleessa keetiin osoo wal nu barsiisina hojii keellee kan naan jedhellee jira jechuudha. Maalan isaan irratti hojjedhee isinitti muban isinis jedha ani calliseetan viidiyoo waraabee isaan garuu dhaabbatanii tona eegaa jiranii maalan akka isaan irratti raawwadhin isiniif ibsaa jechuudha. Jechi isaanii waan hin dhageechifneefan ofii kiyyaa irratti haasaya. Isaanillee mee baay'ee natti aaranii jiranii natti illee mufatanii too jiranii mata duree baay'ee wajjin qabnaayyoo jechuudha kan wajjin hojjennu viidiyoo akka diraamaa piraankii qoosaa kanuma argitan ijoollee sadeen isa mucaa san jennee ijoollee lamaan duraayyuu beektu jechuudha biyaansi viidiyoo baay'ee wanta konkoluu baadhe viidiyoo sadii akkas afur wajjin hojjennee ijoollee kana fuulduratti illee kan wajjin hojjennu jechuudha. Egaa kan warri waan nu barsiisne obboleessa keenyaan jettanillee asumaan dhiifama. Isinan barsiisaa tanaan dura obboleewwan koo bakka walitti qabamanii jiranitti muddama ta'ee osoo dhuunfatti viidiyoo waliin waraabin deebi'anii galanii. Akkuma isiniin jedhe immoo gizee wal argee waan ta'e ta'inaan biizii ta'etu isaan irraa deema jechuudha. Ijoollee kanneen wajjin hojjedha baay'ee ijoollee qoosaa danda'an jechoota adda addaa ijoollee danda'anidha. Garuu har'a maalan ta'ee jettanii waggaa na gaafattan ta'ee dhugaa dubbachuu baay'ee natti aaranii too jiranii ani garuu itti yaadee sanan dalagee isaan ofirratti ilaalna eegaa deeman yoo argitanii jiraattan ta'e dura viidiyoo wajjin hojjenne bakka karaa kanarratti viidiyoo wajjin hojjenne inni mata duree baay'ee barreeffanne qoosaa gaafiif deebii akkasuma wantoota adda addaa wajjin hojjenna jenneeti.
kan wal mari'annee too baane jechuudha isa. Ani immoo maal isaa irratti hojjedhe waggaa ittaan viidiyoo ishee jalqabarra laaltan tana dura wajjin hojjenne osoo ani kan isaan irratti hin dalagin jechuudha. Ani dhumarratti ofii kiyyaa yaadee waan hin jiruufan waan ta'e wayii kaameeraa duuba teechifadhe. Egaa kan namni akkuma namummaatti yoggaa yaadu gocha kana dalagaa kan jedhamullee gaafii nama keessatti uuma jechuudha. Difirratiin akkanaa hoo jira yookaan immoo namni nama fee wajjiniin karaa hoggaa deemtu abuma deemte isa wajjiniin karaa keetti fufta keessattuu hojii dhaabaanee aduutu jira akkuma argaa jirtan gaaddiddu isaanii argaa jirtan kana jechuudha. Guyyaa san guyyaa boqonnaati wajjin baanee osuma aduun jirtu wajjin hin baane hojiidhaa akka nutti mijatu jennee tola. Ni dhaabbatu dadhabanii duddi isaan dhukkubee jechuudha. Ani immoo maalan isaa irratti dalagee seetanii calliseetan kaameeraa duuba namaan walii galee ani calliseetan isif faana dhaabbadheetu haasa'a garuu zim jedheetan kaameeraa isaanitti ani garagarcheetuman ani isif faana taa'etu haasa'a. Ana kaameeraa waraabaa jiraachuu baatu wanni beekan hin jiru. Ani calliseetuman meedatti qaba. Achi keessa karaarra gisee deeman kaasumaan inni waa'ee karaa kanaattillee hoggaan isin ibse adiidarra jechuudha. Adiida gamaa gamanaan adaaman laala akkatti ishiin guddatte asumaan waa'ee adaamatillee hoggaan isinitti dubbadde hoggaa 5 bararaan lafti kun lafa hurufa ture. Dhugaa adiida bichaatuyyuu lafa hurufa kana gamaanis gamanaanis adiiduma bichaa jira malee manneen akkatti hin jiru ture amma kaartaa fi pilaaniin kenname namni guddiidhaan mana ijaaraa jira jechuudha. Indoom kara gamaatitti adiidaan gamatti indoom sirriitti ijaaraa jiraniyyuu yoo kaameeraan bira ga'e isinitti argisiisa. Kaameeraa akkaataan itti waraabe akka isaan irratti hin beekne itti waraabe callisaniituma dhaabbatu dhugaa garaana nyaatanii garummaa baqa dirqama irratti hojjedha piraankiin irratti hojjedha jedhee jaayyaadef aduu kana keessa isaan dhaabee ani calliseetuma haasa'a. Baay'ee tokko aaranii bakka isaan narraa fagaatanii waan jiraniif dubbiin isaanii hin mul'atu laal. Kan karaan kan silchit jedhanu karanaan garagaranii achi garagaran ammas xiqqoo ishii ni deemu ni dhaabbatu. Baay'een irratti dalage guyyaa gaafa sanii bakka mufataniitu nagatanii deemanii jechuudha. Dhumarratti kaameeraa duubarratti nadhiisanii deemanii lammata sifaan hojjennu hundi ati nama akkanaati amala akkanaa jijjiirratti amala akkanaa qabda ilmi namaa ni hojjenna jennee walii gallee baanee urfa keessa nu teechista. Namni ko iddoo wayiitillee nama teechisee dhimma ofii bahuu deema. Ati dhimma kee nu faana deemtee raawwattee baata. Akkamitti sumattuun dhaga'u bakka baay'ee natti arra sumatti hin dhaga'u nuun dhaabdee nama wajjin hoggaa haasoftu naan jedhanii aaranii dhumarratti giddiidhaan jechuudha. Giddiidhaanii nan qabee kunooti jedhee kaameeraa isaanitti argisiise. Kaameeraa argisiise isaanuu amanuu dhabanii laalgisee tokko karaa fa'aa waraabee jechuudha. Isaan irraa achi wanni jedheetu akka atanitti waraabunatti mijachuu dide. Innaa guyyaa gaafa sanii baay'ee tokko natti aaranii jiranii isiniin jedha. Gaafa tokko kanarratti mee miira isaanitti dhagaamee qabadhee tan dhufa isaa wajjiniin mee maal akka isaan jedhanii. Anuu amma asirra dhaabbadhee erga waraabee raawwadhee jechuudha. Nagarrameeyyuu ana maaliifin yookaan odoo walii galtee wayii uumnee jiraannedha. Obsa qabu garuu osoo ana taate jechuudha. Obboleessi kiyya anana dhaabbatee nama biraa wajjin haasa'ee hin danda'u. Sababbiin isaa wajjin baan isaan laala akkatti isaan dhaabbata. Karaa wal jijjiiru baroogaa barbaadan jechuudha. Kan dadhabanuu tokko gamana goree tokko gamas gura. Kaamirratti hoggaa argitan ta'e gamaa gamana dhaabbataniiti. Waan nama ajaa'ibu keessaa jechuudha guyyaa gaafasanii akkasittan isaa irratti dalage. Baay'ee tokko aaranii karaan kun asiin hoggaa dhufte dheeradha ni zoora. Ijaa ta'eefuu zooranii deemanii eessattan isaan dhaqqabadhee fiigichaan jechuudha. Viidiyoo isaanitti argisiisee viidiyoo waraabee piraankiin irratti hojjedhe malee ani inumaayyuu wanta biraatti miti jedheenii akkasitti amansiifadhe laalni taa'e dadhabe bakka kaameraan garuu sirriitti isa mul'isuu dide dadhabanii bakka aduudha ni aduu kana galgalaatti bakka ilaali ija isaanii hundaa jirruun balleessuu kaate yoommoo natti mijechuu isaanirra dabarsee tanan urufa waraabaa ture. Egaa kanan isaan irratti dalagee jechuudha. Gizee tokko beektaa piraankiin kun wal mari'ataniitu hojjechuun baay'ee tokko baay'ee seetaa fudhadha. Akka kootitti jechuudha. Egaa ogummaa barbaachisa piraankiin. Takkitti keessa uyyuu jechuudha. Amalli nama tokko kan keessa hin deebinetu jira. Aaree inuma amanuudha kan dhabutuyyuu jira. Garuu akkuma godhee amansiisee
lammata kaameeraa jennee sifaan iddoo tokko hin deemnu hundanaan jedhanii nu akkanatti rufa keessa namnu maal atumtu oggaa yaadu namnumtu immoo yoo nu akkanatti aduu kana keessa teenyu oggaa laalu ati bakka dhaabbattee socho'uu diddee callisteetuma dhaabbatteetuma yoo ati haasoftu namumtu maal naan jedhaan hin jiru ishi immoo isaanumtu wajjin nan deemee gala maal naan jedhan jetteetoo yaaddu jedhanii baay'ee tokko natti aaran jechuudha. Akkasitti bakka akkan taanettan araarfadhe. Egaa ka inni sunillee maal akka ta'e akkamiin akka araarfadhe afaanuma isaanii keessaa isaanumti isinitti man jechuudha guyyaa tokko qabadhee tan dhufa. Egaa ka ijoollee kana ganaa wajjiniin wanta baay'ee hojjennaan isiniin jedha. Jidduudhaan wantoota adda addaa tanan dhiyeessaa akkuma nuti toluun isaanillee nama hojjetaadha hojii mataa isaanii qabu. Yeroo nutti mijate wajjiniin hojjenna akkanuma karaa irratti illee baane iddoo adda addaa deemne naannoo irrattis akkasumatti wajjin hojjechaa turran isiniin jedha. Egaa isaan irratti guyyaa har'a waan akkanaa tan daragee jechuudha. Kanaafuu isinis maal akkanaan jettan hin beeku. Viidiyoon koo guyyaa har'aa kana fakkaataa haga viidiyoo biraatti walitti deebinutti turtii gaarii naa qabaadha.